waan baay'ee tokko dhugaa waaqa jiraata nama rifachiisu jechuudha. An baay'ee tokko rifate dhugaa waaqa jiraata Facebook irratti arge. Daa'ima kana akkuma argaa jirtanii haatiif abbaan hojjettoota mootummaati baankii keessaa hojjetanii daa'ima kana sarraateenyaatti dhiisanii deemanii magaalaa Finfinnee jiraatu warra jechuudha. Yeroo hojiidhaa galanii daa'imni isaanii qalamtee jirti tokko immoo fuutee ajjeestiran dhugaa waaqa jiraata sarraateenyaan jechuudha. Maaloo harka maaliitu daa'ima kana qabee ajjeesa harka maaliitu daa'ima xixiqqoo kana jechuudha. Yoo manni sun ishiidhaan taane hin baatu yoo niitiin hamtuudha taate yookaan immoo yoo niitiidhaan wal lolte taate hojii isaa dhiistee baati immoo daa'ima babbareedduu kana ajjeesti. Garuu waan ajjeesteef ishii fi rabbi tokkichatu beeka nuti hin beeknu. Garuu dhugaa waaqa jiraata maal jetti harka maaliitu daa'ima uumaan beekni daa'ima duudaa kana daa'ima ganaa ol guddachaa jirtu kana harka maaliitu ajjeesa dhugaa waaqa jiraata jechuudhaan baay'ee uma tokko nan rifadhe amma Facebook irratti yeroon arge. Warroonni kan arguyyuu hin dandeessu Facebookni jara Facebookni daa'ima kana qofara dhugaa waaqa namoonni baay'ee tokko gaddaa jiru. Mee ilaala daa'ima akkasii sarraateenyaan ajjeeste dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Barri kuni haraara isaa buusu barri isaa hin beekan dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Mee harka maaliitu daa'ima ganaa ol guddachaa jirtu kana ajjeesisiisa. Yoo ishiidhaan taane mana sana baatee qayyarachuu moo daa'ima ajjeesutu ishiif salphaadha dhugaa waaqa jiraata. Maal jette daa'ima ajjeesti. Isa yoo ofii ishiitti deemte poolisiitti immoo harka kennettidha dhugaa waaqa jiraata. Waanuma baay'ee tokko nama ajaa'ibu dhugaa Kiristoos biyya Itoophiyaa ani hin beeku garamitti akka deemaa jiru biyyi keenya jechuudha dhugaa Kiristoos. Haatiif abbaan akkam ta'uun jedhe malee daa'ima kana dhabanii akkam ta'u daa'ima lama wal faana dhabanii dhugaa waaqa jiraata. Daa'imni kun akkuma isin argaa jirtan xixiqqoodha. Akkam ta'u dhugaa waaqa jiraataan jedhe malee bageetaa Yesuus maaloo namni maal ta'e namni maaliif sodaa waaqayyoo qabaachuu dhabee. Yaa waaqayyo araara kee buusi baay'ee tokko nama ajaa'iba kummaan hin beekan baay'ee tokko nan rifadhe dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Daa'ima lama jala ajjeeste mee dhiistee hin baatu yoo ishiidhaan taane hojii isaa dhiistee hin baatu maaltu daa'ima ajjeesisiisuu ishii geesse yookaan niitiin wal lolte ta'a. Okay yoo niitiin wal lolte hojii isaa dhiistee baati moo daa'ima xixiqqoo kana jala ajjeeste diraa waaqa Israa'el maaloo dhugaa waaqa jiraata. Basmaam namoonni tokko gara jabina nama tokko dhugaa waaqa jiraata. Harka maaliitu qaluu miti. Huutee tokko hin qalte tokko huutee ajjeeste chaaru harka maaliitu kana ajjeesu miti dhugaa waaqa jiraata. Daa'ima haatiif abbaan biran jirre imaana itti kennatanii deeman harkuma maaliitu yuttish jedhee ifata dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Basmaam yaa waaqayyo haraara kee buusi waaqayyo haraara isaa buusu malee barri kun baay'ee tokko nama yaaddessa dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessa immoo dhugaa Kiristoos waanuma baay'ee si yaaddesu guyyaarraa guyyaatti dhageessaa. An dhugaa waaqa jiraataa jechuudha baay'ee tokko nan rifadhe bakka akkamiin daa'ima ofii akkamittiyyuu namatti hamanatanii deemu yeroo jedhan dirasiirra nama geessisiisaara barri kun jechuudha dhugaa.